السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني garagarumma labtoopiitii fi kombiyutaraati. Kanaaf kombiitar laaptooppiin wanta hundaa ofumarraa qaba. Kiiboordillee ofirraa qaba, maawusallee ofirraa qaba, lama shaashallee ofirraa qaba, mu'aalijii yookiin ammoo kombiitara yookiin ammoo kiisii kan jedhamullee ofirraa qaba jechuudha. Akka wannoo san akka kombiitara maktabii san hundayyuu garagaraa ittiin fidan jechuudha. Garuu yoo abbaan yoo barbaade kaasirratti dabaluu danda'u kana osoo hin ta'in keessa kana osoo hin ta'in kiiboordii akka daddafee katabuuf maawusa akka hojii daddafeetiniin irra ari'ee daddafee hojjetuun kunillee hima danda'a. Laakiin warroonni amma loohaa adda addaa muntaajaa fa'aa warroon dalagan kan amma akkanatti irra ari'uu barbaachisa. Sun ammoo fuudhaniitiin waan daddafaniitiin irraan gahuu danda'anii jechuudha. Bootaan isitti godhan bootama USBtu jira. USB kanatti kun bakka kana jira. Takki ammoo bakka kana USBtu jira jechuudha. Wannoo ida'amni isaa USB ta'e maawusaa fi akkasuma immoo kombiitarri isaa kan bismaara hin ta'in wanni USB fi bismaara jiru. Bismaara amma fakkeenyaaf kan eeggaddaa sun amma bismaara jechuudha. Akkanatti achi dhiiban. Tamam. USB ammoo kama akka shaayina kombiitaraati. Kunoo kana. Wannoon isaa akkanaati. Shaayina maaliiti? Shaayina mobaayilii kama akkanaati jechuudha. Tamam. Kana fuudhaniiti yoo itti galchan kiiboordiin akka ajaa'ibaatti dalaga. Akkasuma maawusiin illee akkanaa yoo ta'e jechuudha. Kan itti seensisaniin akkana kana yoo ta'e ofirraa ofiitii akka gaarii akka ajaa'ibaatti dalaga jechuudha. Fakkeenyaaf maawusa kiyya yookaan maawusa kuna taate kuna argitan kana. Amma wanni beekuu qabdan chaarjii kombiitaraa lama kuni kan gara kombiitaraatti rakkabamu garri kuni jechuudha. Garri kun kan gara kombiitaraatti rakkabamu. Gari kun ammoo gara kaanabaati. Lama ta'uun isaa kun amma asiteetti addaan ba'a. Asiteetti yoo rakkaban akkasitti. Wanni guddaan ammoo as keessa jira. Akka kombiitarri hin gubanne fa'aa akka eegu kana. Yoo kombiitarri guutellee amma fakkeenya warroonni xaaqaa shamsiyyaa irratti wannoo godhan kana walitti deebisuu hin dandeettan. Warroonni xaaqaa shamsiyyaa fa'aa xaaqaa shamsiyyaa soolaarii irratti fa'aa chaarjeessu. Kun ammoo wayitini guute addaan baasa. Akkasuma mallee gama karaa baatiin yoo chaarjeesse kun munazzama guddattu as keessa jira jechuudha. Akka kombiitarri hin gubanne kan eegu waan kana akkasitti hubadha. Akka wannoon kombiitara gubuu hin dandeenye ifaan waan guddattu as keessa jira. Inshaallah seensa kombiitaraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuu tura. Seensa kombiitaraatiin haga walitti deebinutti.